Akkam jirtu maatii ijoollee nagaa keessanii oduu duriiwwan isinii dubbisaa jiru baay'ee akka jaallattan abdiin qaba. Warreen chaanala kana subscribing goone akka subscribe godhan share waliif godhaa. Har'a qotee bula miskiina fi qotiyyoo isaa kan jedhu oduu durii bareedaa tokko isinii fideera. Obsaan na caqasaa. Qotee bulaa miskiina maqaan isaa Dooyyoo jedhamu tokko dur godina Booranaa keessa jiraataa ture. Obbo Doyyoon ooyiruu xiqqoo fi qotiyyoo tokko qofa qaba ture. Ennaa ganni seenu ooyiruu isaa qotachuuf namoota naannoo sanirraa qotiyyoo kadhachuun isaa namoota naannoo sanii waan nuffisisee tureef namoonni naannoo sanaa ganna kana akkamitti akka dabarsuu danda'u arganii akka jabina isaa ganna biraatiif qotiyyoo biraa isaaf kennuuf dhoksaan mari'atanii waan turaniif ganna kana beekaatuma qotiyyoo dhorgatan. Obbo Doyyoonis qotiyyoo kana hidhee sooruu jalqabe. Humna isaatiin ammoo ooyiruu isaa qotatee facaafate. Namoonni naannoo isaa qotiyyoo isaa akka isaaniif gurguru gaafatanillee namichi qotiyyoo koo kana hin gurguru hanga du'utti nan soora malee jedhee dide. Gaaf tokko Obbo Doyyoon qotiyyoo isaa kana hidhaarraa hiikee laga bishaan obaasuuf ennaa deemaa jirutti qotiyyichi akka jabbii xiqqootti utaaluu burraaquu fi boorachuu jalqabe. Obbo Doyyoonis haala qotiyyoo isaatiin dinqisifachaa faanaa ennaa deemu akka tasaa gaafa qotiyyoo isaarratti warqee guddaa tokko dhoqqeedhaan akka maxxanee jiru argee irraa kaafate. Itti aansuun Obbo Doyyoon gara lafa qotiyyoon borratee ture yoo deemu albuuda warqee baay'ee argate. Ega gaafa sanaatii Obbo Doyyoon dureessa ta'ee badhaadhina maatii isaa waliin jiraachuu jalqabee jedhama. Ijoollee mee seenaa kana irraa maal barattan? Deebii keessan maatii keessan waliin mari'adhaa. Gaaf biraa oduu durii bareedaa kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.